Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos. Guyyaa irraa kolfaan hin dhufe waan na kofalsiisee isinis akka isin irraa dandamattan nan barbaada. Mee viidiyoo kana ilaallee deebina. Ani Yesuusin hin ganne. Warra karaa dhugaa Yesuusitti hin jiraannetu Yesuus hin ganne. Egaa akkuma isin argitanii abdiin gooftaa Yesuusin hin ganne jedhe. Mee ቪዲዮ kana immoo ilaallee deebina. እነዚህ ሙስሊም ጂኒዎች ወንዶቹ ለኛ ወንድሞች ሴቶቹ እህቶቻችን ናቸው ብንል ምን ያሳፍረናል? ስለዚህ እንደተባለው አዎ በኩራት ከጂኒ ወንድሞች እህቶች አሉኝ። አዎ በኩራት ከጂኒ ወንድሞች እህቶች አሉኝ። ከጂኒ ወንድሞች እህቶች አሉኝ። Maalitti akka deemaa jiru waan isinii galee natti waan isinii galaa jiru natti fakkaata. Abdiin obboleessi keenya obboleessi jinnii ani gooftaa Yesuusin hin ganneedhe. Egaa akka ustaasi keenya kun jedhanitti musliimonni obboloota jinniiti jechuudha. Obboleessi keenya kunis firummaa yookaan obbolummaa jinnii barbaadee adeeme jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessa koo Yesuus Kiristoos immoo jinnii wajjin walii galtee hin qabu. Jinnii mataa ishee irra dhaabatee moo'ee nu moosise, jinnii irratti nu moosise. Waaqayyoo jinnii fi ergamoota jinnii wal qabatee hundumaan isaanii ergamoota dukkanaa kana hundumaa irratti nu moosisee mataa isaanii irra nu hojjechiiseera. Kanaaf iyyuu nuun jinniin obboleessa keenya ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu ati Yesuus Kiristoosin dhibbatti ganteetta bakka. Already ganteetta. Maaliif ati obbolummaa Yesuus Kiristoos macaafni qulqulluu akkuma dubbatutti inni obboloota koo jedhee nu waamuudhaaf nutti hin saalfanne akkuma jedhu obbolummaa Yesuus Kiristoosin gantee dhiiftee sokkiteetu obboleessa jinnii ta'uu dhatte obboleessa koo. Kanaaf iyyuu ifniif dukkanni immoo waan tokko firummaa walitti hin qabu. Macaafni keenya gaafa dubbatu 2 Qorontos 14 irratti warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinnii fi jallinni maal walitti qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree jedha. Egaa akkuma sitti mee jinniin ergamaa dukkanaati. Ergamaa dukkanaa ta'uu isaadhaaf ragaan immoo suma mataa keetiiti. Maaliif yoo jettee obboleessa kee jinnii kana ijaan argitee hin beektoti. Waan ijaan hin argine obbolummaatti fudhattee amanaa jirtaa jechuudha. Jinni nummoo ergamaa dukkanaa wajjin hidhata hin qabnuti ifa biyya lafaati. Yesuus Kiristoos maal nuun jedhee Maatiyos 5:14 irratti isin ifa biyya lafaati jedhe. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokkachuu hin danda'u jedhe. Nuti ifa biyya lafaati. Soogidda biyya lafaati. Nuti hidhata dukkanaa hin qabnu. Kanaaf iyyuu hin gante tun ta'in hin ganteere. Ganuu kan biraa. Ganuu keerrayyuu dabartee diinaa wajjin yookaan immoo jinni wajjin obbolummaa uummatte jechuudha. Ganuu irra dabarte. Kanaaf iyyuu amantii kee lafa tidhatte kana akkaataa tidhatte hundumaa wajjin sii kabajna laa. Amma ati maqaa amantii keenyaan nagada hin dhaabnetti garuu sin kabajnu jechuudha nuti. Maaliif deemteetta already bakka bayi waa'ee amantii keenyaa keessaa bayi. Nutti hin lallabin. As dhuftee inni iftee naan jettanii amantii kee akkasii naan jettanii minaam jettee hin allaazzaniin nutti. Ani Yesuus Kiristoosin hin ganne jettee Yesuus Kiristoosin lallabuun dhaqe malee hin ganne jettee lallaba hin taane namoota kan biraanu jalaan barsiisin. Of kabajii amantii kee kabajiitii jiraadhu. Waa'ee Yesuus Kiristoosin dhiisi. Waa'ee amantaa namaa dhiisi. Waa'ee amantaa keetii keessa jiraadhu. Garuu dhugaa isaa sitti himuuf waan jaallatte waan filatte barbaaddee dhatteetta. Lafa dhatte kana baga dhatte karaan duud danda'an qoosiifaatu. Kanaaf iyyuu
nu dhiisi nus dhimma keenya qabnu atis dhimma keenya hin godhatin siin jechuu barbaadeeni nurratti kana booddee alaazanuu iyyuu minyaa hinadhaa warqeedhaa galaanaa waan jedhamu kana dhiisate ma wanta akkasiin jiru bakka gabaabaa matti obboleessa jinniiti ati bakka fayyaata. Yesuusin alanjiru karaa jannata dhaga'i lammii koo isaan si hammata. Yesuusin alanjiru karaa jannata ilaa lammii koo isaan si hammata.